odola xiqqoo kaaba Ameerikaatti argamtu. Ta namoota miliyoona 3 qofa qabdu. Garuu ta maqaa fi aadaan isii akka malee addunyaa irratti beekamu. Waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa biyyittii tun Haayile Sillaasee gabbaruu isiiti. Ammas biyyittii tun afaan Ingiliffaa fayyadamti. Garuu Ingiliffaa nuti beeknu sanii miti. What is your name? What your name? My name is. My name is your name. Are you name? Where are you from? Where you come? Biyyittii xiqqoon tun biyya tami? Maaliin addunyaa irratti maqaa bareedaa kana horatti? Akkamitti Haayile Sillaasee ergamaa Rabbiiti takkaahuu Masiihii ja'anii itti amanan? Gaafilee kanneenii fi kan kana fakkaatan hedduudha kaasnee deebisaa hojiitti goona. An kan isiniif qopheesse Absii Abubakarii kan daawwachaa jirtan chanaala Ogeessa Jaalalaati. Hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu faana tura. Jamaayikaan biyya xiqqoo jidduu galaanaatti argamtu yommuu taatu kaaba Ameerikaatti argamti. Namni isii parsantaa 100 keessaa 90 takka namoota Afrikaati takkaa'u nama gurraacha. Wantoota biyya xiqqoo tana akka addunyaan guutuun beektu godhe keessaa inni guddaan muuziqaa reegeeti. Bara 1960moota keessa yeroo uummanni Jamaayikaa cunqurfama kolonii jala jiranitti ture reegeen bifa qabsoo ummataatii fi diddaa gabrummaatiin wallifamuu jalqabe. Bifti muuziqaa reegee kun san duraas hin turre. Yeroo ammaa kana addunyaa teenya tana keessatti bifti muuziqaa reegee akkaan jaalatamaadha. Yeroo muuziqaa reegee maqaa dhawamee fi biitti Jamaayikaa yeroo maqaan isii ka'e hadura sammuu namaa keessa dhufu wallisaa guddaa fi beekamaa Bob Marley'dha. Seenaa Bob Marley gadi fageenyaan viidiyoo biraatti irraa hojjenna. Kan amma irratti xiyyeeffanne seenaa biyya Jamaayikaatii fi uummata isiiti. Okey, itti fufna. Bara 1930moota keessa sosochii Rastafari Movement jedhamtutu jalqabame. Sochiin tunis dhugoomsuu takkaa'uu itti amanuu akka Haayile Sillaasee Masiih ta'e takka akka uummata gurraachaaf ergametti ture. Wanni guddaan akka uummanni Jamaayikaa kun Haayile Sillaaseetti amanu isaan godhe keessaa yeroo sanitti Afrikaan hundi kolonii uummata adii jala turte. Garuu biyyi Haayile Sillaasee Itoophiyaan biyya walabaa ta'uu fi biyya warri adiin seenuu hin dandeenye ta'uu isiiti. Uummanni Jamaayikaa Haayile Sillaaseen ergamaa uummata gurraachaati, isaatu seef nu godha jechuun itti amanan. Bara 1966 mootiin Itoophiyaa yeroo sanii Haayile Sillaaseen daawwannaaf gara Jamaayikaa deeme. Namoonni 100,000 lakkaa'amanis isa simachuuf walitti bahanii eegan. Akkuma Haayile Sillaaseen xayyaara irraa bu'een roobninis roobe. Uummanni Jamaayikaa barahaa qaba jechuunis daranuu itti amanuu jalqaban. Amantiin Rastafariyanism jedhamtu tun hanga ammaatti biyya Jamaayikaa keessatti parsantii 100 keessaa takka hanga 2 akka jirtuutu dubbatama. Viidiyoo kun yoo isinitti tole like godhaa. Viidiyoon biraa akka nuti gadhiisne akka isin dhaqqabuuf chanaala kana subscribe godhadhaa. Daawwattoota keenya viidiyoon irraaf qabanne kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.